Abi? Nagaan siif haa ta'u. Sini sirnaata. Fayyaa maadaamin nagaa, maatiin tee nagaa, ati nagaa, ollaan nagaa. Nagaa sheekunaa. Rabbi alaaf kunoo maadaamin. Waa shawayya. Shaadaa qabachuudhaaf akkuma jedhan kana dubbiin dhugaadha. Dhugaadha. Tole namni si dirqee jira boontu. Lakki na dirqee doon ta'in fedhiidhuma kiyyaan. Maashaallah. Fedhuma kee eega taate. Bas sirraa laaffisa inshaallah. Viidiyoon si ergaa viidiyoo kee banadhu achi booda shaadaa qabattee abbaa mana kanaa hordoftee garee keessa si galchaa tole. Garee itti barattu ishee. Tole viidiyoon si ergaa qoy. Siif ergaa. Gara maadaamii deemta daqiiquma takka siraa xumuraatiin deemta anu deemu jira karaaraan deemu jira. Pheenteedha moo ortodoksiidha ta'e? Pheenteedha. Pheenteedha. Yoo murteeffate shaadaan qabadha jettee? Amma ergaan murteessee torbee laamunaan akka Yaa salaam. Yaa salaam. Maatii ta'e keessa islaamni jira? Jirani maatiin kiyyaa ortodoksiidhaan beeltan ture. Gara islaamummaa irra dhuftee Iyyasuus akka gartee ergamaa ta'e Iyyasuus Kiristoos akka nama ta'e sii galee jira? Naa galee jira. Iyyasuus akka waaqa qabu, akka waaqaaf sagadu, akka waaqayyootti booyu, akka waaqayyoon isa erge amantaa? Nan amanta. Nabi Muhammadis akka ergamaa xumuraa ta'e amantaa? Maashaallah. Tole bas viidiyoo kee banadhu bas daqiiquma takka harka ol qabdee. Achi booda abbaa mana kanaa follow deebisee munziru dhummaa kana isas jala jiru sanis munziru follow walii deebisaa isinis garee lakkoofsa kee kennitaa fi garee zuumitti baratan barnoota barachuun dirqama achi keessatti aadii yookaan si daballaa ishee. Viidiyoo barachuun dirqama? Yaa namni akkasii beekuuf amantee shaadaa qabattee nurra qabattee raga ba'u dhuguma sii ba'uudha. Yoo amma bakka biraan islaama jettee eenyutu waan sirraa jedhare. Sanuma jechuun hunda si shaaduma waanuma goona nuti nama amatu gaafadhu. Sanuma goona warra keessantu warra pheenxeetu barsiisotaa fi daaqonotaa fi lubootaatu ijoollee islaamaati gartee keessa achiin fidanii nutti taphachuu jiranii jedhan. Kanaafuu nama baay'eetu gaafa asii achi deebi'as waan biraa haasawaa beektu. Nuti shaadaan qabannee jedhan. Sadii humaan taatu sargii gaafa heerumu namni wayi dhokota. Gartee islaamummaas ani islaama jechuun maatii si beeka akkas si beeka waan fedha keetiifi dho'isatti illee huma. Ammoo hawaasuma sooshaal miidiyaatiin beeku. Sodaa akkasii otoo hin ta'in maatii waan kana waan naanna'iniif maatii sodaadhuma malee waan kanaan. Waan akkasiin baata. Abshee rabbi si halaafes waliin jira. Maatiin haadhaa fi abbaan kiyyaa qabriin wajjin seentu. Rabbi si halaaf akkas. Tole inshaallah. Namni si dirqeen jiru fadhuma keetiin dhugaa hubattee hordoftee Iyyasuus ergamaadha ilma Maryamaati Maryamarraa dhalatee. Waaqayyo biraa waaqayyoon isa ergee saba Israa'el Yihuudootaaf ergee barsiisu ture biyya lafaa waaqummaa abu waaqummaan qabu gara kara waaqayyooti yaama jettee amantaa? Tole maashaallah. Ayyee quba kee tokko colqabadhu inshaallah waan hojiirra jirtuuf waan mana namaa jirtuuf biyyaan baa jirtuuf sa'a keessa duraan gubu. Ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa ta'uu laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Yesuus yookaan Iisaa
Ani ragaan baha. Ani ragaan baha. Garbicha Rabbii fi. Garbicha Rabbii fi. Ergamaa Rabbii akka ta'e. Ergamaa Rabbii akka ta'e. Laphee kiyyaan dhugoomsee. Laphee kiyyaan dhugoomsee. Arraba kiyyaan dubbadheen jira. Arraba kiyyaan dubbadheen jira. Inni ilma Rabbiis miti. Inni ilma Rabbiis miti. Rabbiis miti. Rabbiis miti. Garbicha Rabbii fi. Garbicha Rabbii fi. Ergamaa Rabbii. Ergamaa Rabbii. Kan saba Israa'el duwwaaf ergame. Kan saba Israa'el duwwaaf ergame. Ta'uu isaa. Ta'uu isaa. Hubadhee. Hubadhee. Aboo waaqummaas akka hin qabne. Aboo waaqummaas akka hin qabne. Fudhadheen jira. Fudhadheen jira. Maasha Allah. Hanga sun boontu teenya. Rabbiin fayyaa siif haa kennu. Atuu maadaami fakkaata. Maadaamiidhaaf maal hojjettaa mina siif haa hojjetanii jiruu bareeddu tan jiraattu Rabbi si haa taasisu. Waa lama callaa. Galgala kana nama si deeggaruuf nama si faalleessu koomentii fi keessaan argita. Kaan maasha Allah welcome to Islam gara Islaamummaa baga dhufte kaan hin kafarte kaan Iyyasuus gantee sin jedhe Iyyasuus hin ganne arra itti amante Iyyasuus ergamaa Rabbiiti karaa Rabbii barsiisa jireenya barsiisu ture biyya lafaa waaqaa miti waaqayyo biraa dhufe atis waaquma biraa dhufte hatta sayxaanin waaqarraa gad dhufe waaqa biraa dhufe uumamni hundi waaqa biraa dhufe uumamni hundi gara waaqayyo deebi'a hatta sayxaanaa fi uumaan hundinuu walii galle kanaaf jabaadhu maatiin teetis si faalleessuun mala amantiin ta abbaati gariin siin